Nagaa Waaqayyoo kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sada Waaqayyoo tokko hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu. Har'aa keessummoota lamaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Maqaan keessummoota kanaas eenyu akka ta'e isaan tokko tokkoon of hin beeksisu. Keessummoonni kunis guyyaa har'aa kan isaan hojjetan yookaan achi immoo nu beeksisan yoo jiraate nu barsiisan yoo jiraate qubee afaan Oromoo aadhaa amma zaattisa jiru. Achi immoo macaafa qulqulluu keessaa mucaan keenya Liidiyaan nu dubbisti. Itti aanee immoo kadhata abbaa keenyaatiiniti walii wajjiniin xumurraa jechuudha. Kanaaf maqaan kee eenyudha? Liidiyaa Tolasa. Atoo? Kaayyoo Tolasa. Waaqayyo sinaa eebbisuu guddaa eebbifamaa. Amma Liidiyaa abbaa caadaa ati nu calqabime. Abba jade ifaga haija kalamana opakara sata uvoda heza. Atau suuta jedhi immoo jedhime. Abba jada ifaga haija kalamana opakara sata uvoda heza. Atau sagalee kalkaasiitii jedhatis Kaayyoolee. Abba jada ifaga haija kalamana opakara sata uvoda heza. Dafi immoo jedhime Kaayyotti. Abba jada ifaga haija kalamana opakara sata uvoda heza. Wow, baay'ee dinqii. Haa ta'u Liidiyaa ati immoo macaafa qulqulluu keessaati iddoo tokko waa'ee ijoollee kan ilaallatu nu dubbisi. Sagalee kee kaasi. Amma wangeela Maarkoosi boqonnaa 10 lakkoofsa 13 dubbisa. Eebbifame eeyyee dubbisi. Yesuus mucoolii eebbisuu isaa. Yesuus harka isaa akka isaanii irra kaa'uuf namoonni tokko mucoolii gara isaaniitti hin fedhanne. Barattoonni immoo ifatanii isaan owwana. Yesuus garuu yommuu kana arge aaree barattoota isaaniitti lakkisee mucoolii gara koo haa dhufanii hin owwana. Mootummaan Waaqayyoo warra akkasiifitti ta'a ani ogummaa isinitti hima. Eenyu mootummaan Waaqayyoo akka mucaa simatu kan hin simanne inti hin galu jedhe. Mucooliis amatee harka isaa mataa isaanii irra kaa'ee isaan eebbise. Waaqayyo si haa eebbisu. Eeyyee Yesuus ijoolleen jaallataa jechuudha mitiire? Guddaa eebbifamaa. Amma immoo kadhata abbaa keenyaatiiniti sagantaa keenya xumurraa. Yaa abbaa keenyaa jechuudhaa fi 1 3. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarra ta'e akkasuma lafarra haa ta'u kan guddin keenya qanuutiin yakkaa keenya sunis kunis kan yookaan yokumatis qorumsatti nu galchin hamaan wajjin mootummaan keetu kunis kanis bara. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu guddaa eebbifamaa. Baga nagaadhaan dhuftanii bara keessan hundumaa Waaqayyo sinii wajjiniin haa ta'u ayyaanni Waaqayyo hubannaaf ogummaan gooftaa sinii wajjin haa ta'u guddaa eebbifamaa keessummoonni koo.